Ani dhufee jechuudha gana dhufee biyya Arabaatii dhufee ji'a tokkoyyuu hin goone. Abbichuun keenya immoo maal jedha? Itoophiyaan idaa biliyoona 9 qabdi ofirraayi. Kanaaf jennaani uummanni Itoophiyaa sabni Itoophiyaadha ofiin jedhu Itoophiyaa keessatti ramadamu hundisaa idaa Itoophiyaa kana ofirraa kaffalachuu qabaa. Idaa Itoophiyaa kana waltaanee kaffaluu qabnaa jedhe. Anoo keessa hin jiraanne aniyyuu kanan dhufe ganaan reefi yeroo immoo idaa liqeeffattu sana natti himne osoo natti himtee jiraattee itti yaadeenii akkuma ta'ee birricha qosadhee dhufee sii kaffalaa ture. Amma immoo kanan qabu wannuma ta'etti mibbiteetiif fixe ani birree jechuudha. Idaadhuma Itoophiyaa biliyoona 9 ofirraa qabdii jette kana yoom liqeeffatte yaabbichuu kanuma jechaan adeemsi yoom liqeeffatte bakka liqaan kee yoom ture yoom liqeeffatte ji'a kam keessa liqeeffatte yeroo liqeeffattu sana ammoo maaliif nutti himin maaliif nutti himin hin jedhe tokko baay'ee tokko bakka amma bakka baay'ee tokko sila na cinqeeffan eessaa fidee kaffala anoo birriin qabu eessaa fidee kaffalaan jedhe aniyyuu kanaan dhufe kinoo dhiyeenya kana maalin kaffala biraan naagaa adaraa keessan biraan naagaa